Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mee nama wayitu namni haarofti biqee nutti as jedhaa jira. Eenyuun jettanii akka shikin jenne kallattii maan gara isheetti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Seeni lala. Daawwattoota keenya irraa uffata aadaa Harargee haala kanaan uffadhee utarra haga miilaa mana uffata aadaa kanatu haala kanaan uffisee jira. Amma mootii ani bicha uffachuu faayidaa qabu waan ta'eef uffata kana akka ofirraa qabu irraa jammaree hunda isaa gatii isin beeksisaa warri hojjetatu barbaadan jaallatanii hojjetama. Ajaja bichaan osoo hin taane kan hojjetamee hojii illee ni jira waan ta'eef nu wajjin seenaa gatii isaa himeetni walumaan laalla. Keetumarra jammari dura. Kanarraa callee kanarraa qabee jechuudha. Kanallee ni beekanii sabbata qaba. Jalaanillee kan gabarii qaba. Kanaan hundi isaa walirratti qarshii 3,000 fi 500 bitama uffanni kun jechuudha. Qarshii 3,500 jette? Qarshii 3,500 haala kanaan. Anuma irratti illee waa kan ol bahina fakkaatee homaan jedhu jiddu galeessa. Gatiin isaa akka isaati miti. Inni akkana jira malee gatiin isaa baay'ee gurguraadha. Haala meeshaan taane kalarii baay'eetu jira. Kalarii isaa kun asirra yoo eegalle kanumaan uffadhee kana ta'ee ilaalame kalarii kanaan hojjetamuu danda'a. Dirribiidha jechuudha. Dirribiidhaan kun baran akkana. Keetuma kanaan ta'ellee sanillee fide kun ashala. Namarraa akkanaas qiyaalala. Kottos. Kun kiyyuma kanaan ta'e haala kanaan hojjetamuu danda'a ilaalame. Jalallee nishma ta'e gubballeen kun haala kanaan walirraa dirribii hojjetamuu danda'a. Harkoo isaallee kun kanaan haala kanaan bareedee hojjetamee jira. Kanarra jiru caalayyuu waan bareedu fakkaata. Haala laala kana fakkaata. Gatiin isaa hunduyyuu tokkuma. Elemoo kunii fi sun tokkuma? Kuni meeqa akkanatti adda isaa kuni? Ibrahim kuni meeqa? Kuma lama. Lamaa fi 200 jedhanii haala kanaan garuu uffata biraa qaba inni akka kanaatti. Callee sabbata qaba. Callee sabbata qaba jedhanii callee sabbata wajjin meeqa gatiin isaa? 3,000 fi 500 callee sabbata yoo dabalatee kun haala kanaan baay'ee bareedaadha kunillee. Adiidhaan kamtu jirame? Adillee ni jira. Itti kenna. Wantoota keenya isuma ta'e immoo kalarii biraatiin jira. Alabee agarsiisa. Daaraan kalarii kanaan jira kunillee baay'ee bareeda. Gatiin dasee baas. Kunoo gatiin isaa tokkoma. Callee qabaa sabbata qabaa kunillee jechuudha. Ilaalame hodhaan. Callee qabaa sabbata qabaa kan mormaa qabaa jechuudha. Walumarratti qarshii 3,000 fi 500 jechaadha. Baay'ee bareedaadha kunillee. Kunillee ni jira jechuudha. Daawwattoota keenya kalarii kanallee ni jira. Kalarii kanaan immoo akkuma kan ofirraa qabu jalaan gabarii qaba, sabbata qaba, kaasirraati kaasillee qaba jechuudha. Nu ilaalamee turillee baay'ee bareeddi uffata aadaa Hararii jechuudha. Hundisaatii uffata aadaa Hararii haa ta'u malee Oromoon kamuu yoo uffate irraa bareedu irraa deemu jechuudha. Uffanni kuni kana bichaa miti uffanni dhiirallee ni jira jechuudha. Uffata dhiiraa shaamiziin haala kanaan babbareedee hojjetamee jira. Shaamiziin gurraachi kun meeqa? Elemo Ibro achitti 3,300 adii no adiin 500 ayyee isaan kun akkasuma jechuudha. Ibro Ibrahim kun yoo gurraachi mataa keetii ollee kun fakkeenyaaf inni kun harkaan tuqee qaama harkaan tuqe kun jechuudha. 3,300 Haye. Kun gilgiliin kun egaa hordoftoota keenya kana fakkaata wanni ammoo mana kana waan adda isaa godhu keessa tokkoffaa waagaan isaa qinnaashidha jumlaadhaan waan tarakkabaniif jechaadha. Lammaffaa mootu laala ofuma hojjetan baay'ee waan das nama jedhu jechaadha. Isa kana Ibrahim asumatti hojjetan jechuudha. Eeshi. Me? Kono adiin suni achana kajiru sun. Kunillee asumatti walitti hojjenne. Kan asumatti kagaranaan jiru kan ofumaa hojjetan jechuudha. Isa jechuun isa amma asitti garanaan jiru kana jechuudha jedha.
وانا جايبه مو وان باي دسنا مجيك كاتورتين هذه كنا غافه غبات وحركه كبت كبات ميري ولا لا من بريداني دغا دبچ بوده Ayo, betul kita aku dapat ada harga sawan terah habis saya udah aku foto kuno konserkan kalau tamu kuno foto kakak kaya jalan मैं कब दूसरा चाहिए मैं फर्क है द्वार का निकल बतें कैसे दूसरा चाहिए मालूम है तेरा सो दाता है ada kana bitatani ada kesan itu macam nanu dan jetan jalan anda waktu itu gatin sakana ada mikir mega gatin kana Ebrote. kakana kuma bashani kakana di betul baca ya ni gatin saya ni masyaallah bayi bari dah unda huyu ufata ada itim bashanana itim ada kesan agasi saya ni jarani kalau fakata bayi bari ega hordoftoota keenya ay geennee jirra uffata kanallee immoo kan shaamizii dhiiraa isinitti himnee jirra inni biraa waan ne hoofi maaltu jira re inni biraa immoo waan nu hafe keessaa mana kanatti waan argattan keessaa jechuudha hidhannoo jechuudha maal jedhama marxoo fi albee wannaa kan akkana Vena hidi mi ele moko. Adi datem betu. Oh, que no le tira nakatti. Hayyera wato kenna ana bicha sontaane kadirille ufata aadaa dhiiraa kan harargee dirate si agarsiisaa jira. Yalla. Ibsa nu gootota daawwattoota keenya argitanii baay'ee argitanii namuma shubbisuma harargee sana akkas jechuuf qophaa'ee fakkaatu meela laala. Bareeda argitanii baay'ee bareeda. Aadaa keenya keessa aadaa harargee keessa armaan kun aadaa harargee agarsiisaa jechuudha. Aadaan harargee waan hunda ofirraa qaba argitanii hidhannoo qaba. Gartanii ni bareeda. Itti aansee immoo gaalaa lamee gubbaa leengofaree keessaa qeerroo fakkeetaa na gartanii ree. Rifeensi kiyya waliin daawwatu malee. Kana qabaa hordoftoota keenya waaqaan isaan meeqa biroo kana olii gal. Tilmaamni meeqata? Kun akkasumatti qarshii 2,000. Ayyee. Uffanni kun muluun isaa jechuudha walirratti qarshii 2,000 jechaani jiranii waan baay'eetu nama jedhudha. Hayyee galatoomaa isiniin jecha inni itti aansu mootu kana bichaa miti aadaan Oromoo waa'ee kana bichaadha. Aadaa Fantaallee aadaa Karrayyuu yookiin mootu warra keenya akkasuma jedhamaa mire isa isinitti agarsiifna kabajamtoota daawwattoota keenya deebi'ee dhufa narraan turina. Hayyee amma moo uffanni biraatiin dhufeera kan dhufee jira kabajamtoota daawwattoota keenya istiidiyoo biraa keessa isinitti deebi'ee dhufe kabajamtoota daawwattoota keenya mee isinoo imaajishin maalan uffata kana uffata aadaa eessatti yoo jettan inni beekan Oromoo ta'ee namni wallaalee hin jiru atillee ittuma ibsa. Aadaa Karrayyuuti. Aadaa Karrayyuu keessatti immoo xiqqeeshoo maaltu itti naarkaama kamisin fakkaata. Akka aadaa Karrayyuuti silaa iddoon tun banaa ta'uu qabdi. Iddoon tun silaa banaa ta'uu qabdi banaa hin taane jalaan dura waan qabu uffanni yookiin immoo iddoon jirullee immoo iddoo suuqa keessa waan ta'eef akkasitti na hubattanii hordoftoota keenya gama keenya dhufuu qabdan isiniin jecha warroonni ajajattuu barbaadan suuqii maalat mana meeshaa uffata aadaa Elemoo akkasuma mire uffata aadaa Elemoo jedhamu dhuftanii ajajattanii egaa akka bakka barbaadanitti warri biyya keessa jirtanillee warroonni biyya alaa haanuu dhufu jettanillee import isin gochuu dandeenya email isin erguu dandeenya maannoo poostaa biitiin isin erguu dandeenya DHL dhaan isin erguu dandeenya kabajamtoota daawwattoota keenya hiriyaatiin takkaaf Minnesota ergamee jira meeshaan kun akkanumatti guutuun isaa kana osoo hin ta'in uffanni aadaa amma Ashaan uffatte kun ergamee fi jira hordoftoota keenya isinillee immoo akkasumatti isin ergamuu danda'a jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kanaaf an kanuma isin jechuu barbaada uffata aadaa hunduu Oromiyaa keessa jira hunduu nu bira jira waan tokko waan isin shikee jettan hin jiru bakka adda addaatti konsertii adda addaatti yeroo barbaadan akka an argitee uffadhee bareede kanatti abbaa gadaa fakkaatanii mee maashaallah bareedu laala ni bareeda kan diruu baay'ee bareeda isaayyuu miti fakkaata argitanii isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya an akkanuma isiniin jedhe har'aaf immootu asumaan isin geeggeessuu barbaada Aayishaa yoo yaada qabaatti keessa isinii baate ani asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hayyee daawwattoota keenya har'aaf umuree irraa gisee biraa walitti deebinaa sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessu nu irraanfatinaa maasalaama. Hayyee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattoota keenya laala qoriiwwan tuni jechuudha qorii aadaa hundaatu as keessatti argama. Qorii tana hunda isiitiyyuu laalladhaati qorii aadaa hundaatu as keessa argama waan ta'eef yoo ajajattan kallattii maanin isinii binnee bakka isin barbaadan kamiyyuu isinii geessuu dandeenya isinii bituu dandeenya isin jedha laalamee qoriin tun akkasiin bareeddu kunis akkasanii hundi isiitiyyuu maashaallah tabaarakalla baay'ee babbareedanii hojjetamanii jiranii.
muka isillee jechuun baranne isinii binnaa deebii mootu ajajalleeru jechuu danda'a waan ta'eef kamiyyuu isinii hojjetame meeshaa isaa torba wajjillee isinii hojjetamuu danda'a waan ta'eef laalladhaati kunoo abbaan gadallee hundi isaatu ni jiran. Kabiraan mootu asitti illee gabataadhaan beekaman biratti gara gabatallee ni jira kun haala kana hojjetamee sirriitti bareedee qal'aa gamiidhaa jechuudha. Kana fakkaataa kun footoo Alii Birraa ni argama yoo barbaadan. Asittis Haacaaluu Hundeessaa kun yoo barbaadan ni jira. Waan baay'ee das nama jedhuu fi mootu sabboonummaa namaatii fi quuqama namaa ibsu keessaa mootu waan das nama jedhu iddoo kanatti agarre keessa footoo Haacaaluu Hundeessaa mee ilaala asirraa ilaala akkasitti geexanii hunda isaa kirrii fi akkasumas mootu wanta adda addaa irraa bifa warqaamaa ta'een baay'ee hojjetamee das nama jedha. Kun immoo waan sabboonummaa mul'isu waan adda isaan godhu keessaa tokko jechuudha. Isin galateeffachuu barbaadeetiin. Asitti illee boraatiin haala kanaan bareedee hojjetamti. Meeshaa isaa hunda hojjetamuu ni danda'a. Kunoo kanallee akka ficaallee bareechanii kadhaa'imaa jechuudha. Kana fakkaataa yoo barbaadan bakka kamuu isin geessuudhaaf qophiidha.